Ijoollee sikkoo mandoo isin malee qalbiin qabu jedha artisti Shukrii Jamaal. Oduu gammachiisaa artisti Shukrii Jamaal barana hin dandamne albama ajaa'ibaa qabatee dhufee jira. Mee viidiyoo kanan gadumaa dhaggeeffannee walitti deebina. Bareda anajina ijoollee sikkoo mandoo si malee qalbiin qabu yaada kee galan rafu qalbiin fuute akkam ta'e rafaa baroo benna eegi borga bayaa dhufaa qalbiin fuute akkam ta'e rafaa baroo benna eegi borga bayaa dhufaa. Makana haba dugulo si wale suma wale hola mada bedu yogara male we yogara male marti dungon be kusita tu male we sita tu male ansi male kaberanjana ne machalifta da piko tu male bala bale sofu mari mona kotu badi fuda dunangali fita chugo daini gotuma jibana man kabu abonguma. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan akkuma dhagahaa jirtan jechuudha. Wallee kana artisti Shukrii Jamaal jechuudha yeroo duraatiif sirbee ture jechuudha. Sagaleen kun illee baay'ee bareedi garuu amma kana miti kan an viidiyoo kana waraabeef jechuudha. Kana kun fakkeenyatti isin fidi jechuudha daawwattoota keenya artisti yookaan wallisaa Shukrii Jamaal jechuudha. Yeroo amma kana albama ajaa'ibaa qabatee waan dhufaa jiruuf jechuudha. Kanaafuu hundumti keenya qophiin eegnee akka qeeballu jechuuf jechuudha. Akkasumallee egaa sirba ajaa'ibaa artisti Shukrii Jamaal albama isaa keessatti hedduu qabatee akka dhufaa jirullee dhagahamee jira jechuudha. Artisti Shukrii Jamaal hin dandamne jechuudha. Barana hin dandamne bakka jechuun sirbi inni yeroo hedduu uummata biraan ga'u jechuudha. Sirba wallee akka malee jaallatamuu fi kabajamu uummanni yeroo hedduu qoor qalbii ummata keessaa hin dagatamnedha jechuudha. Amma gaa akkuma beekamu kana dura viidiyoo wayii gadhiisee ture jechuudha. Sirbi amma sirbame kun sirba Shukuriin dhiyoo tana gadhiise sani jechuudha. Kan amma mata duree irratti isinitti argisiise kan jechuudha. Garuu immoo sirba kanallee miksii godhamee wal keessa godhamee jechuudha. Sirboota adda addaa hedduu qopheessee akka jirutu dhagahamee jira jechuudha. Artisti Shukrii Jamaal kanuma wal qabatee waan gaggaarii ammallee hojjetaa jira jechuudha. Shukuriin jechuudha. Kanaafuu nagaan kottu jennaani hundumti keessanuu jechuudha. Viidiyoon akka gadi dhiifameen yookaan albamni isaa guyyaan albama isaa yoom akka ta'e hin beeksifne jechuudha. Guyyaa eebba albama isaa hundumti keenya akka irraa hin hafne asumaan isin beeksisuu barbaada jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo eegaa wal guddisuun kanuma jechuudha. Birrii borsaa baastanii walii kennuu miti jechuudha. Namoonni akkasumallee artisti Shukrii Jamaal afaan isaalleetiin yookaan bifa barreeffamaatiin jechuudha yaada isaa gama feesbuukaatiin maxxansee ture jechuudha. Namoonni promotion adda addaa barbaadulleen jechuudha akka dhufee beeksifatu osoo albamni xumuramee osoo sagantichi qabamee guyyaan xumuraa hin gahin jechuudha. Promotion akka namoonni beeksifatu barbaadan akka nuqunnamtan jedhee gama peejii Facebook isaatiin beeksisee ture jechuudha Shukuriin. Kanaafuu gaa namoonni wantoota akkasiisan beeksifachuu barbaadan illee gama keessatiin artisti Shukrii Jamaal qunnamtanii jechuudha.
achiin waan barbaadan beeksifachuu ni dandeessan jechuudha. Baay'ee yeroo albamni kun eebbifamu maaliif promotion hojjetuun barbaachise namoonni ijoolleen barbaachisu hin dhabamu jechuudha. Hedduu faayidaa guddaa qaba jechuudha. Namoota hedduutu wal gayaa, namoota hedduutu daawwata, akkasumallee warroota peejii gurguddaa qabanii fi akkasumallee namoota bebbeekamootu waan kana irratti hirmaataa irratti asirratti daawwata waan ta'eef kanaafu beekamtii guddaa argatu mala jechuudha. Sababa albama saniitiin wanti isin achirratti beeksiftan gurgurtaa adda addaa ta'uu bittaa adda addaa ta'ullee jechuudha. Gatii guddaa argatuu danda'a akkasumallee beekamtii guddaa argatu waan danda'uuf beeksifachuu akka isinirraa hin hafne jechuudha. Dhaabbata keessan daawwattoota keenya isa wal quunnamtaniiti kanuma wal qabatee gaa sirbi yookaan walleen shukuriin dhiyoo tana hojjetee anilleen irratti isiniif hin dalanne dhiifamaatti qobiiziin ture miidiyuu marraa fagaatuun kiyyanii yaadatama jechuudha. I think ji'a gara 5 moo 6 fakkaate eeguma miidiyaarraa fagaadhe ogizee takka nan dhufa malee. Egaa daawwattoota keenya anilleen yeroo gabaabaa keessatti waan bareedaa isinii qabadhee gadi dhufaatiin jira jechuudha. Kanaafuu gaa artistii keessan ilma keessan kan isin dhadhaa fi damma nyaachiftanii aannaniin guddiftan jechuudha. Isiniif dhufaa jira jechuudha. Kanaafuu jajjabeessuun akkuma dur jirutti ta'ee moor kan ammaa kun caalatti jajjabeeffamuu akka qabu asumaan simbeessisuu barbaadna jechuudha. Artisti Shukurii Jamaal nagaan kootu siin jenna. Egaan daawwattoota fi kabajamtoota keenya viidiyooleen guyyaa guyyaan isiniif gadhiifnuu fi isaatiin akka isin dhaqqabuuf chaanaala Oromaaniif namoonni haaraa taatan subscribe godha. Viidiyoon akka isin bira ga'uuf mallattoon notification irra kaa'uu hin dagatinaa daawwattoota keenya akkasumallee yaada keessan komentii jalatti nuuf qooda. Viidiyoo sheerii waliif godha namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf daawwattoota keenya sagantaan keenya guyyaa guyyaan isiniif qindeessinu asumarratti kan goolabamu ta'a jechuudha. Sagantaa yeroo biraatiin namoota walitti deebinutti nagaa ta'a. Bareeda anajina ijoollee si komando si malee qalbiin qabu yaada kee galan rafu qalbiin fuute akkam ta'e rafaa baroobena eegi borga baya dhufa qalbiin fuute akkam ta'e rafaa baroobena eegi borga baya dhufa. Disholi de zongiraba oli tangiraba oli makana haba dugulo siwale suma wale hola magda bedu yogara male we yogara male marti dungon be kusita tu male we sita tu male ansi male paberanjalane machalifta datiko tu male bala bale sofu mari mola kotu badi fuda dunangali fita chugoda